Egaa akkuma argaa jirtanii ijoolleen keenya yeroo baay'ee waan akkanaa kun muudannoon akkanaa kun keessattuu warreen sin mudate dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nutti dhagahame. Ashumaan kafuun hordoftoota kabajamtoota ta'anii YouTube iskirichi irratti argamna. Jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqessi nagaa baay'eetu jecha yeroo baay'ee dhugaa dubbachuuf ijoollee keenya akkuma argaa jirtan namni ceeyyontuni mana madaamti jechuudha. Yaa ta'u malee waan tokko irratti yookiin immoo beektanii yeroo aartanii jirtan sanitti ani wanti isin dhaabu yoo jiraate yoo aartanii jiraatan akkasitti miira keessa dhugaa dubbachuuf miira aarii nan beekan illee garuu sirriitti of eeggannoo godhaa sammuu keessaniif beektanii sammuun namaa kun gaafa nama hiikkate hin deebi'u kana beekuu qabdu. Ishiin amma akka malee aartee garmalee anna addee jirti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kanuma kanarraan yeroo baay'ee ijoolleen keenya biyya ormaa keessatti kana sammuu isaanii tuqamu sababa kanaafi. Kanaafuu yaa obboloota koo akkanuma jettanii yeroo aartanitti obsaa malee akkanti miira aarii keessa galtanii ofitti tammaarraa osoo hin taane yaa waaqayyo obsa nuu kenni jettanii waaqa keessatti bu'uudha malee isaa wajjin yoo akkanatti iyyitan ta'e sammuu keessaniif gaarii miti. Kanaafuu isaan yoo ati booche yoo ati bakka akka malee aarte ijee sanitti hin jaalatu isaan irraa seetan hin dabarti. Kanaafuu ati maal godhuu qabda? Bu'uu hin qabdu. Bakka sammuu keessatti ati wanta beektee karoora kee kaayyoo keessan of fuuldura fidi. Ani kanaafan biyyaa bahe yookiin lola ishee yoo biyaansi si aarsaa garuu beektanii akka sammuu keessa of hin galchinaa sinin jechuu barbaadetan. Sammuu keessa of galchin sirrii miti. Dhugaa dubbachuuf iyyumti isaanii kun amma iyyumti amma micayyootti iyyitetu amma micayyoon tun deebitee yookiin sammuu ishee bakka sammuun namaa kun xiqqoodha. Ani waan an argeefas niin jedha dhugaa dubbachuuf sammuun namaa kun waan xiqqoo aarii xiqqoorran bakka sirrii miti. Seelii dhiiga adii kan jedhamu tokko jira. Seeliin dhiiga adii sun gaafa sammuu keessaa miira aariitiin si keessaa dhume sammuun kee bilisuma hojjetu jechuudha. Miira maraatuu akkasuma. Kanaafuu beektanii yeroo tokko gaafa biyya arabaa dhufu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ani ishee asirriidhaan irree wal lolii osoo hin taane yoo biyya biraatan ture mudannoo biyya sanitti himaa jechuudha. Beektanii nama tokko irraa gaafa waan xiqqoon takka nama fayyaddi. Dhugaa dubbachuuf ani qofa beektanii amma namoota yeroo baay'ee gorsa nama tokko guddoo kana sirriitti dhaggeeffadha. Dhugaa dubbachuuf waa baay'ee irraa barattu. Gorsa namaa hin tuffatinaatoo dhaggeeffadha. Yeroo baay'ee keessattuu nama gurguddaa gaafa gorsa isinii kennan akkanumaan haasa'aa kun yookiin akkanumaan haasofti tun jettanii tuffachuu osoo hin taane bakka itti nama fayyaddutu jira. Gorsi sun dhugaa dubbachuuf ani waa baay'een argee maal jechuu barbaadatanii biyya arabaa kana gaafan dhufu waan Saawud Arabiyaan ture jalqaba. Yaa ta'u malee Saawud Arabiyaan ture Dubaay kana dhufee jechuudha. Ani daa'ummaadhaan deemillee haalli Saawudiitii fi haalli biyya kanaa namoonni isaanii addaadha. Biyyaan hanga ta'e Saawudii ani amma badee malee yeroo duraa namoonni isaanii dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaariidha. Biyya kanatti immoo yeroo sanatti namni isaanii badaadha. Yaa ta'u malee dhufee biiroo keessa naannoo ani akkuma dhufee illee hin galee yaa ta'u malee waliin taanee nama sandaalee deebi'ee garuma maktabaatti deebi'ee yeroo deebi'u kanatti guyyaa lama waan akkasii keessa godhee ijoolleen kun baay'ee cinqamu kun sammuun isaanii bakka intilii ta'ee aariirraa kan ka'e kan ji'a lama ji'a sadii biiroo san keessa turetu jira. Aaruma sanarraan kan ka'e bakka yaadni yookiin tarii dhabeen galaa qarshii kana kaffalee dhufee maatiin kee maallaan jedhu kan jiru tokko achuma ta'anii waan taphatamaniif mataan isaanii cinqatii keessa galee dhugaa dubbachuuf yaaduu dadhabaniitu jira jechuudha. Isaan wajjin waan an ture waan an argeef anillee guyyaan lamaan achi keessa ture san dhiphuu ijoollee san laalee dhiphadheef dhugaa dubbachuuf
akka tokko ta'e. Kanaafiyyuu maal jechuu barbaadetan sababa mucayyoo tana argee gaafa isaan walitti dubbattan gaafa isaan wal loltan yookiin damoosa keessatti dhoowwatan yookiin immoo damoosa keessatti kennuu baatanii miira aarii akkasii kana keessan galinaa isiniin jechuu barbaadetan dhugaa dubbachuuf biyyooma keessatti gaarii miti. Ani ijoollee baay'ee ijoollee dhanam namoota aaran nuunan arge yookiin sirriitti garmalee gaddan nuunan arge gara keessatti nan barreessa yookiin immoo dhaqeen yookiin lakkoofsa keenya naa ergi jedhee nan dubbisa yeroo baay'ee dhugaa dubbachuuf bakkan jaalladhanii waan an argeef ijoollee san birarree ture waan an argeef baay'ee tokko natti dhagahama akka waan kiyyaatti jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee namoo ijoolleen akkanaa ni jirtu sababa kanaan achi mana sanillee kan ba'anii ijoolleen akkanatti wal lolanii sammuu isaanii yeroodhaaf intini jedhee achi ba'anii taragaaga'anillee mana intinitti deemanii taragaaga'anillee sammuu isaanii sun normaalitti deebi'ellee hin jiraa jechuudha. Kanaaf mana arabaa keessa teessanii bula madaamii keessa teessanii miira aarii akkasitti hin dhaga'amne isiniin jechuu barbaadetan dhugaa dubbachuuf ani waan an argee fi kanaaf keessattuu ijoolleen amma dhuftanii sirriitti of eeggannoo godhaa hin aariina baqa beektanii dhugaa dubbachuuf waa baay'ee dabarsisii argisii. Kanaafiyyuu miira aarii akkasii kana keessa hin galinaa. Tarii ishiin wanta ishee aarsuu jiraachuu danda'a. Wanti ani hin beekin wanti ani hin hubatin hin jiraachuu danda'a. Garuu yookiin tarii waa atte jedhanii yeroo sanatti miira aaris galuu sammuu kee to'achuu qabdaati. Miira kee to'achuu qabda. Maaliif booda sammuu kee kana dhabde kaa dhugaa dubbachuuf sammuu kee kana yoo dhabde ishiin ofirraa gadi si baastee nama biraa fidatti sii galee ati kana ishee wajjiniin iyyitee maal jetta ishiin boruu ati gaafa fayyaa dhabde ofirraa gadi si baastee nama fayyaa qabu fidatti sii galee dhugaa dubbachuuf mucattii takkaama saawudiitti mucayyoo tana garmalee bakka hojjisiistee awwaara daandirraa fa'a xaragsistee bakka garmalee dadhabdee oo'a kana wajjin lapheen ishee dadhabee mucayyoo tana dhukkubsatte. Gaafa dhukkubsattu awwaarri sunillee eenyutti ta'ee dhukkubsattee mana hakiimiis geechitee mucayyoon akka malee dhukkubsatee warreen argitanii yeroo kanatti mucayyoon tuni fayyuu didde ani maa rakkadhee tan nama dhiban wajjiniin intini jedha jettee ishee ofirraa gadi baastee isheen kaaburaa fidde biyyatti illee galchine ilaalaa. Kanaafiyyuu isin hundumaafiyyuu ijoollee mana gula isaan madaamii keessa jirtaniif fakkeenya isiniif haa ta'u. Eenyumaayyuu maan taane haaluma eenyu keessaniitillee haaluma nyaata keessaniitillee haaluma baqaa isaan walitti dhuuftillee sirriitti haaluma isin barbaachisu jechuu barbaadetan akka kiyyaatti jechuudha. Namoota akkasii ijoollee akkasii waan hin argeef kanaafiyyuu dhugaa dubbachuuf sirriitti of eeggannoo godhaa. Kuni dhaamsa kiyyaa isiniin jedha ijoollee baay'ee waan hin argeef dhugaa dubbachuuf hedduutu akkanatti dhaga'ame jechuudha. Mucattii tana ilaalee inni akkasii obboloota koo inni akkasii kan fayyaa caalu hin jiru. Qabeenyi hundi qabeenyi nuyi qabnu qabeenyi nuti hojjenne tunuyyuu osoo baddee fayyaa keenyaan walitti hin dhuftu isinii galee qabeenyi fixeensaa akkuma jedhan sana hin bal'isii hin dhuftisii garuu immoo obsa nama barbaachisaa. Obsa waan isiniin jedhu hin aarinaa aaruun jechuun namni beektanii miirri aariin namatti dhaga'amu hin jiru garuu immoo of qabuun barbaachisaadha. Of gallakkisuu mee fakkeenyaaf ijoolleen biyya arabaa kanatti dhufanii baay'inaan asitti sammuu isaanii qabu. Cinqatii sammuu maalirraan kan ka'an aarirraan kan ka'e jechuudha. Aarii yookiin immoo bakka caqcaaqaa iyya siqii kanarraan kan ka'e dhugaa dubbachuuf. Kanaafiyyuu waan akkanaatti irraa of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Dhaamsa kiyyaa nagaannaa turaa turtii gaarii qabaadhaa. Ijoo lammataatiin hanga walitti dhufnutti turtii gaarii qabaadhaa. Haala mijataa keessallee hin jiru anillee neetwoorkii hin qabu.
kanatti sinjala babbadeetiin jira samuunii kana inshallah nan deebi'aa sin jedha. Obboleettii koo namni keessan fayyaa nagaanaaf ta'aa tursiisaa.